Dhimma Champions League kilaboota Awurooppaa kana keessa turra kaleessa gaa Chelsean Dirreessa Stamford Bridge rikardii qabutti fufsiiseera. Shifee waggoonni dheeraa lakkaa'amaniiru Barcelonaan erga London dhufee Chelsea mo'ate. Kaleessas gahumsa Chelsea akkuma jirutti ta'ee taphattoonni sarara ittisaa Barcelona taphichi sadarkaa sanaan qabxii sanaan akka xumuramu gahee gumaachaniiru jedhee yaadaan 3-0 mo'ate Chelsea. Bara dorgommii kana Chelsea Barcelonaan bara dorgommii qofa osoo hin taane bara darbe Champions League kilaboota Awurooppaatiin hanga Inter Milan mo'amanii walakkaa xumuraatiif ga'anii turan. Baruma sanuu Barcelonaan fuulduratti goolii roobsa dugda duubatti manni isaanii dhimmisaatiin ture ni yaadatta yoo ta'e goolii galchuu Inter Milan goolii 5 irratti galchuun kan hin eegamne ture. Bara kanas taatee sun liigichaanis Champions League Awurooppaatiin isaan mudate kaleessa anama Barcelona fi Chelsea gaafa walitti dhufan amala garaagaraa kilaboota an Chelsea dorgommii liigii biyya keessaan qabuu fi Chelsea dorgommii Awurooppaatti qabu amala garaagaraa qaba jedheen kaasa. Waancuma kilaboota addunyaa ganna darbeetiin gareewwan tilmaama gadi aanaa argatan garuu kilaba jabaa PSG injifatee shaampiyoonii ta'uusaa ni yaadatamaa. Bara dorgommii kana tariitii Bayern Munich injifatamuudhaan Champions League Awurooppaa eegaluuleen sana booda of fooyyessee deebi'eera Chelsea. Inumaayyuu abbaa carraati jechuu dandeessa. Eda Barcelonaan goolii 6 itti galee bar 3 jalaa haqame malee inni kun taphaan ala jedhamee inni kun harkaan tuqame jedhee kan Enzo Fernandez goolii 2 galche dabalatee kan jalaa haqame tarii Barcelona fi Hansi Flick goolii baay'ee keessummeessanii seenaa keessatti goolii hamma kanaatiin Chelseadhaan mo'atamanii kan hin beekan edaayyuu goolii 3 itti galte garuu edaka wanta eegamaa tureen faalladha qabxiin galmaa'ee tarii Barcelonaan ga'umsatti deebi'uu danda'a. La Ligaadhaanis injifatee Robert Lewandowski faanis miidhamarraa deebi'anii jiru jedhamaatiin ture. Chelsea garuu osoo eegamiin taphicha durseetuma mudduu eegale jechuu dandeessa. Daqiiquma dura osoo daqiiqaa 43 irratti Ronald dursaan taphattoota Ariyoon kaardii diiman hin bahin durumaayyuu Chelsea irra deddeebiidhaan goolii galchuudhaaf irratti yaalaadhaan ture. Dursees goolii tokko osoo taphataan kun hin bahin kan goolii Mark Cucurella gara keessatti rukute yookaan taphattootaaf kennuudha yaale ofirratti galchee dursaatiin ture. Zanaan booda Chelsea daranuu olaantummaa fudhatee boqonnaa booda ammoo goolii Estevao akkasuma ammoo Leandel Abbe galcheen kan 3-0dhaan injifatee Stamford Bridge olaantummaa qabu Barcelona irratti kan inni mul'ise. Tariitii barri kun Barcelonaan La Ligaadhaanis Real Madrid waliin morkataa jiruun Champions League Awurooppaatiin garuu jidduu seeraanyaa kaleessa garuu Hansi Flick mataansaa kana waan eegenatti hin fakkaatu yoo xinnaate qabxichi itti cimuu akka danda'u akkas Chelsea isatti ulfaata tilmaamee dhufee natti hin fakkaatu. Tilmaama dura wantoota wal madaalchisan keessaa taateewwan tapha kanaa taphattoota dargaggoota qaqqaalee addunyaa warra jedhaman lamaanis ammoo warri walitti fide kaleessa lammiin Biraazil Estevao William injifateera jechuudha kan dandeessu keessumattuu laamii yaamal dirree keessa hin ture. Maal jennu korojoo Mark Cucurella keessa ture. Injifachuu qofallee osoo hin ta'in daran sirriitti marmaaraa ture qarqara roga mirgaatiin Estevaooni. Kanaaf taphataan dargaggeessi kun sochiin taphaa inni taasise daran olaanaadha. Taphattoota umriin isaanii osoo 19 guutiin Champions League Awurooppaatiin keessumaayyuu taphoota sadan walitti aansuudhaan goolii galchan keessaa rikardii Erling Haaland akkasuma Kylian Mbappé galmeessisan qooddateera. Daran cimee kan itti fufutaanaan Chelseadhaaf bu'aa guddaadha. Taphataan kun taphataa leenjistoonni kamoo osoo hin argin Chelsea dursee bitatee achuma qe'ee sana tursiise dhumarra gara London fidateedha. Akkamiin taphataa kana achitti argan waan jedhus warroonni taphattoota Chelsea seccaan ga'umsisaan ijji isaanii waan nama ajaa'ibuudha. Chelseadhaaf amma bu'aa olaanaa buusaa jira. Kaleessa sochii taphaa olaanaa mul'ise. Barcelonaan waan itti hafe hin qabu. Taphattoota nan qaba jedhu hunda kan akka Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres, Robert Lewandowski filannoo jalqabaatiin gara dirreetti seenee Eric Garcia fi akkasuma Frank de Jong sarara gidduu irra turanii humna qabu xuruursee fayyadameera. Tarii kan teessoo jijjiirrarra teessise Marcus Rashford qofa innillee boqonnaa deebii battalumatti jijjiiramee seeneera. Rafinhaan, Dani Olmoon taphattoonni kunneen jijjiiramanii seenanis homaa gochuu hin dandeenye. Pedri qofatu hin jirre jechuu dandeessa. Homaa gochuu hin dandeenye guutumatti caalamaniiru. Sababiin isaas dursaa taphattoota kan ture Ronald Aruhoon daqiiqaa 40 irratti kaardii akeekkachiisaa lamaan darree ba'e. Balleessan lammaffaa irratti hojjete kan kenne kan osoo bira darbee illee jedhe. Gooliin kun galuu hin dandeessu. Galuu hin danda'u osoo obse dursaa taphattootaa ta'u taphataan tokko bitaa mirga laaluu qaba.
yoon kana godhe maaltu mudachuu danda'a kan jedhu xiinxaluu qaba tilmaamuu danda'uu qaba dursaa taphattootaa ta'ee dogongora kanaa yoo hojjetu inumaayyuu Hansi Filiik ittiin aarree yoo inni kaardii diimaadhaan dirree bahu harka fuudhanii iyyuu malee kan nama aartu dursaa taphattootaa yoo taatu taphataan ofirra darbee garii guutuu sana qindeessutu irraa eegama. Leenjisaa lammaffaa dirree keessatti leenjisaa alaatiin ala. Sana gochuu hin dandeenye Kundeen dursee garee isaa irratti goolii haa galchu malee Aruhoon illee salphumatti akka Baarseloonaan mo'amuuf gumaacha isaa baateera kaardii diimaadhaan osoo dirree bahuu baate tarii Baarseloonaan goolii galchuu danda'a deemee riikardii waggoota 19f Staanfoord Biriijitti injifachuuf rakkate ammas itti fufeera sa'aatii keenya waliin deemuudhaaf kasiitii fi kan Bayer Leverkusen ilaallu Pep Guardiolaan tooftaa taphaa leenjisummaatiin leenjisaa hin hamatamneedha kaleessa garuu maal ta'an waan nama jechisiisu taphattoota ciccimoo nan qaba jedhu kilabichi dorgommii hundaanuu bara kana ga'umsa olaanaa mul'isan teessoo jijjiirrara teessisee gara dirreeseen maal abdateeti kan jedhu gaaffiidhaana. Leenjisaa cimaa ta'uusaa agarsiiseera garuu dogongoroota akka kanaa yeroo baay'een hojjeta Pep Guardiolaan yeroo qabxii barbaachisaa argatanitti kanaan dura yeroo inni roodiliin bakka ba'uu qabnetti baasee taphoota ittiin mo'aman ni yaadatama taphattoota murteessoo ta'an teessoo jijjiirratirra teechisee yeroo taphaan booda ittiin qeeqame gaabbeera yeroo jedhu inumaanii taphaan booda kaleessa xiinxaltoonni murtee maraatummaa Pep Guardiolaa jedhanii innis taphaan booda gaabbeeraa jedheera yoo xinnaate leenjisaan tokko taphattoota 3-4 jijjiiruun ni jira. Inni taphattoota 10 jijjiire goolii eegarraa kaasee Erling Haaland kaasee Bayer Leverkusen osoo jennu garee salphaa miti bara darbee tariitii bara kana taphattoonni murteessoon kilabicha gadi haala akkisan malee taphattoota Bundesligatiin taphoota osoo hin mo'atamin hanga shaampiyoonii ta'utti kilaba ga'eedha. Kaleessa garuu gareen kun inumaayyuu garee san hin qabu taphattoonni 6 Bayer Leverkuseniif taphatan kaleessa umrii 19 keessa garee filatamanii dhufanidha sababa miidhamaatiif taphattoota murteessoo dhabaniif garee dargaggootatiin kan inni ijaarame. Haala mijeessee salphumatti. Waan hin eegne jedheera keessumattuu miseensota hojjettoota kan Bayer Leverkusen keessa isaanuu isa kanaan eegne yan taphicha irratti deeggartoonnis dabalatee gaafa taphattoonni kun dirree seenanii maaltu ta'e yaada jedhu ofitti kan isaan gungumaa turan akka ta'e Guardiolaan mataa isaa dubbateera tariitii Newcastle yeroo mo'atamanitti taphattoota qabu warri isaan kalee seesisan amma kilaboota biroo keessatti taphattoota ciccimoodha sirriidha garuu yeroo taphaa argatanii hangas mara akka Haaland akka Foden akka Dookuu fa'a amma yeroo kanatti teessoo jijjiirratirra kan isaan teechisanii miti kanaan ta'e egaa jijjiiramanii ergisanii warri jijjiiramanii hangas mara dhiibbaan uumne yaada jedhu kaaseera taphaan booda Pep Guardiolaan akka gareetti waan fooyya'uu qabnudha inumaayyuu barri kun guutummaan guututti Manchester City keessatti wanta nan gammachiifne wanta irra gaarii ta'erra wanta irra gaarii hin taanetu caala yaada jedhu taphichaan booda keenya dubbate 2-0dhaan kilaboota Jarmanii yeroo jalqabaatiif kaleessa inumaayyuu dirree isaanii irratti kan isaan mo'ataman taphoota 24 darbanii goolii 67 irratti galchanii goolii 13 qofa keessummeessanii kaleessa garuu riikardiin kun Bayer Leverkuseniin cabeera Pep Guardiolaan kilabni isaaniitis 2-0dhaan mo'ame amma 1-8 keessa seenanii xumuruun akka warra hin gadda ittaanee immoo Real Madrid waliin waan qabuuf qormaata jabaadha Pep Guardiolaadha. Egaa kaleessa cimina Bayer Leverkusen qofa osoo hin ta'in laafina Pep Guardiola fi taphattoota isaaniitiin qeesaatti Itaaliitti harka laateera taphattoota 10 jijjiiranii seenuu qofa osoo hin ta'in tapha darbee Newcastle mo'amuun ni beekama taphattoota sana keessa 10 jijjiiraniiru kana jechuun garee guutuu jijjiiraniiru garee guutuu jijjiiruu qofa osoo hin ta'in taphattoota bara kana murteessoodha jedhama Haaland Dookuu Foden erga miidhamarraa deebi'ee fooyyarra jira taphattoota kanneen teessoo jijjiirrarra kaa'uun Pep Guardiola Donnarumma teessoo jijjiirrarra kaa'uun tapha kamiif qusata waan si jechisiisudha egaa deemee hanqinuma Pep Guardiolatiin dabalamee siitiin qeessaatti harka laateera qabxii taphoota biroo erree sa'aatii qabnu waliin kan Arsenaal fi kan Bayer Munich ilaallume. Taphoota kaleessatiin Marseen goolii 2-1 Newcastle injifateera tapha kanaan Pierre-Emerick Aubameyang taphataan duraanii Arsenaal goolii 2 galcheera Harvey Barnes goolii takkitti Newcastle galcheera Napoliin goolii 2-0dhaan Karabakh yoo injifatu Scott McTominay akkasumas Marco Jankovic gooliiwwan kan Napolidha kan isaan galchanii tapha kanaan Rasmus Hojlund peenaalitii osoo hin galchin kan hafe Juventus goolii 3-2 Bodo Glimt injifateera kana alatti Borussia Dortmund ammoo
goolii 4-0dhaan Villarreal taphoota injifatanidha Champions League kilaboota Awurooppaatiin. Union Saint-Gilloise garee jabaa kilaba Tarkii gara Sasaraay goolii 1-0dhaan injifateera. Beneficaan gareen Jose Mourinhotis goolii 2-0dhaan Ajax injifatee Athletic Bilbao fi Slavia Praga ammoo goolii malee dhaqixa kan isaan ba'an. Har'a morkii jajjaboo hedduutu jira. Isaan keessaa morkii jajjaboo keessaa jajjaboo sadarkaa duraa inni osoo kaasne maaliif har'a jajjaboon baay'eetu jira. Baay'eetu jira amma kan Tottenham fi PSG tapha jabaadha. Inter Milan Atletico Madrid waliin tapha jabaadha. Arsenal Bayern Munich waliin kan taphatu tapha jabaadha. Taphoota amma eerre kana hundaa keessaa taphni jabaan kan Arsenal fi Bayern Munich maaliif waan jedhu kaasuun murteessaadha. Kilaboonni lachuu qabxiin isaan qaban tapha jabaa akkas ta'u taasiseera. Kilaboota 36 taphoota ramaddii kana irratti hirmaachaa jiran keessaa kan taphoota afranuu olaantummaan xumure Bayern Munich, Arsenal fi Inter Milan. Kanaan Bayern Munich baay'ina goolii qabuun sadarkaa duraarra jira. Arsenalitti aanaa, Inter Milan sadaffaarra jira. Arsenal adda kan taasisu taphoota arfaniinuu gooliin ittiin galle. Keessumattuu garee addaati jettee kaasuu dandeessa. Garee Mikel Arteetadha bara kana maal eenyu arbaa fi arbaaf leenca walitti dhufee haa jennu taphaarraa kana jajjaboo wanneetu dallaa cimaa warra qabanidha osoo jennu amma Bayern Munich goolii 3 itti gale malee goolii 14 galchee goolii qulqulluu 11 qaba. Sarri ittisaa isaanis akkuma kan Arsenaal xinnoo fooyya'insa qaba. Liigichaan goolii 8 qofatu itti gale goolii 41 galchanii hangam goolii galchuu akka danda'an kan namatti agarsiisanidha. Garaagarummaa goolii 2-0 durfamaallee 6 galchan. Gadda kanaan kan isaa har'a tapharraa kana garuu addatti carraa Mikel Arteetati jettee wantoota tilmaamsu keessaa gareewwan kun karaa isaan ittiin goolii galchaniif goolii ittiin keessummeessa walii faallaa ta'uu isaaniiti. Harry Kane tara fuulduratti hanqina kan hin qabne akkasuma Michael Olise taphataan duraanii Crystal Palace taphataa murteessaadha. Taphataa murteessaan biraa Luis Diaz tapha kanarraa hafeera. Bayern Munich bara kana gooliiwwan liigichaan itti gale 8 keessaa 6 kubbaa dhaabbitirraa itti gale. Arsenal bara kana gooliiwwan galche baay'ina keessaa 12 kubbaa dhaabbitirraa galche. Kubbaa dhaabbii kan galchumoo Gabriel Magalhaes tapha warri biroos jiru Arsenal keessa murteessan isa jiru. Tapha dheengaddaatiin garuu arguu hin dandeenye baay'eedha. Jiru Salibaaf faanti goolii galchuudhaan waan amatamanii miti garuu Magalhaes tapha kanarra jiraate addatti waan dursa kubbaa dhaabbite jennu Arsenal keessa. Dhugaa taphataa ittisaa qofaa miti. Arsenal gooliin akka ittiin galleef gumaachi inni baachaa jiru olaanaadha. Garuu qixuma taphattoota sarara fuulduraa kubbaan dhaabbii keessumaayyuu kan rogaa hodhiitamtu isatu galcha. Gabriel Magalhaes akka goolii galchu hin beektu. Tapha kanarraa dhabamuun tarii Arsenal miidhuu danda'a. Yoo koreesh faantes hin jiran garuu jiraachuu dhiisuu fi dhabuun isaa amma irratti Arsenaaliif. Darbii London mirkaneessaniiru kan hanga. Mirkaneessaniiru. Yoo koreesh jiraates jiraachuu baates Arsenaal kilaba cimaa ta'uu mirkaneesseera. Garuu addatti ani tapha torbee darbeetiin Bundesliigaan yoo kaasne Olisee eeruu dandeessa. Asiin ammoo Ezeen jira. Gahumsa taphattoota lamaaniin ijoollee Crystal Palace lama. Taphattoonni kun michuu turanii kilaba tokko keessa turanii amma torbee darbe addatti ifanii kan mul'atan taphattoota lamaan. Keessumattuu taphattoonni kun yeroo kanatti walitti dhufuun amma Izen goolii 3 galcheera Champions League Awurooppaatiin bara kana tariitii Olisen jechuu kooti. Izen garuu Champions League Awurooppaatiin goolii hin arganne hanga ammaa tapha Londoniin garuu darbii Londoniin haatirikii hojjetee Tottenham irratti taphataa murteessaa taphichaa ta'uusaa kan ittiin mirkaneesse tapha sanaanillee haalli Mikel Arteetaan eenyuun bakka sirriitti fayyadamuu akka qabu yeroo itti argate teekuusaa danda'a. Bakka kanarratti bakka Izeedhaa kana Martin Odegaard taphachuu danda'a. Martin Odegaard garuu yeroo kanatti miidhamarraa deebi'ee akka Olisee kana dhiibbaa uumuu waan hin dandeenyeef kun Mikel Arteetaadhaaf akka filannootti kaasuudha kan nuti dandeenyu. Bayern Munich osoo jennu immoo dorgommii hundumaan taphoota 8 darban keessa 17 injifatee tokkoon qixabee hanga ammaatti sadarkaa Awurooppaatti kilaba hin injifatamin jirudha. Kun ammoo qormaata biraa garee Mikel Arteetati. Lamaan isaanii leenjistoonni kun barattoota Pep Guardiolaati miti. Vincent Kompany akkasumas immoo Mikel Arteetani tooftaa taphaa kanaan wal jajaniiru. Haalli kubbaa dhaabbii garee Arsenaal garuu nu yaaddeessa kanarratti hojjechuu qabna yaada jedhu Vincent Kompany. Dheengaddas gooliin 2 kan itti galte Freiburg rukuttaa rogaatirraa goolii dhufte kubbaawwan qilleessatirraa dhufte lamaan kan itti galte waa'ee kanaan qabsiise Arsenaal imalli isaanii kubbaa rogaa waan addaati yaada jedhudha. Mikel Arteetan ammoo jabina Bayern Munichiin kaasee kilaboonni hunduu gaafa sadarkaa Awurooppaatti walitti dhufanii amala garaagaraa qabu. Tooftaa akkuma dhufetti
hunduma isaaniitiif qophoofna yaada jedhu kan isaan kaasanii kana tariitii har'a Mikel Arteetaa ni mirkaneessuu kan jedhuu fi taphoota darbaniin garuu riikoordi irratti qaba Bayern Munich taphoota 3 darban qofa olaalle goolii 5-1 injifateera kun tariitii xiinsammuu irratti riikoordii ta'innaa fi Imireesitti riikoordiin dhufaniillee mo'achuudha warri Bayern Munich qaban taphaadhaa kanaan maal ta'a kan jedhu ni eega. haa ta'u Arsenaal bakka durii hin jiru daran fooyya'eera sadarkaa Pirimeer Liigiitti garaagarummaa qabxii bal'aatiin dursaa jira dorgommii Chaampiyoons Liigiitiinis kilaba sadarkaa fooyyee irratti argamudha kanaaf morkiin kun har'a sa'aatii 5tti eegalama dirreen shaampiyonotaa OBN'is tapha kana kallattiidhaan simbiraan gahaa karaa raadiyoo akkasumas saayibar miidiyaa OBN qabu yuutuubii tiiktookii fi akkasuma feesbuukidhaan hordofuu dandeessu sa'aatii 5tti eegalamuun dura OBN durseetoo taphicha xiinxalaan kan isin biraan ga'u ta'a. Morkiin biroo Liverpool PSV waliin PSG ammoo Tottenham Hotspur waliin sa'aatuma wal fakkaataa 5tti eegalama. Waltajjii marii ispoortii har'aaf jenne asumarratti goolamnaa